Malako rakisana abdandezi jalena kodukudo jalena ko chupuko birakezi jalena kinaraz malake narasa molma ketu asitmo matu sini tae awati magako dawale mtukunjirama hoshma waqeyo na bole humare jedani numu dubadde sinfitu gocha waqeyo iddoon kufe iddoon abdii kutadhet iddoon mala dhabe jedhe o waadatti yesus na dhaabate abdii kosnaa ta'e mala kosnaa ta'e wanta nu waqeyo dhugaafau obboleessa kootu biyyaraan adawwale anoo nan ciisa torbee tokko qabadhee dugdi koo lan jedhu mataan koo wal qabachuun danda'u waaqayyoon naa kadhachiisi yoo karma kee waaqayyoon na yaadate naan jedhe achuma boodan dhufee raajiidhaan obboleessa koo na ilaalu quba naa kadhadhaaf hin jedhe isaan ganama guyyaa jimaataati waaqayyoon naa kadhatanii fi saatii boodaasuma baheetu manatti hin galiin dawwaleef maal keessa jirta akkam taate jennaan fayyee midhaan nyaachuun dandeenye nyaadhe mataa koos ol qabadhe adeemaan jira naan jedhe achuma dhaabadhe yaa waaqayyo isa du'aa kaastee jiraataa gootu isa lafa abdii kutatanii nama kaastu galanni siif haa ta'u jedhanii waaqayyoon galateeffadhe isa iyyata waaqayyo iyyata koo hundumaa gaaffii koo hundumaa deebinaa ta'e waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyo fulfinni guddaa ta'u torbee tokkoof walitti fufinsaan hospitaala ciisaa akka ture kan ishiin natti himaa turte sila walitti fufinsaan torbee tokko hospitaala ciisaa ture ergasii booddee nyaachuun danda'u dhuguun danda'u olka'ee dhaabachuun danda'u taa'uus hin danda'u kana booddee ganama ofii ishee dhuftee as dhaabattee waaqayyoon asii raajiin isheedhaaf kadhatanii achimmoo waaqayyo fayyise asuma isa gadi baatu immoo gaafa bilbiltuufi fayyeedhaan nyaata nyaachuu fi danda'e nyaata nyaachuu danda'eera jedhanii dubbatanii waaqayyo isa kana godhuuf ulfina laannu. Dhugaatiin kun lammatammoo mucaa kana jalaa qabe irriba keessa baannanii riba raffiseetanii hojii waan ta'e hojjedhe achuma ka'eetu baannanii hiniyya bakka biraatti maal taate dheen sossoba natti dubbachuu hin danda'u hin bo'aa bakka ituma jedhu of dadhabe yaa waaqayyo maalan godha harka korra hin jiru hospitaala guddaan geeffadhu maalan godha yaa waaqayyo jedhe baay'een dhibbadha ture hospitaala asfinnaan birriibba sadeen irraa fudhatanii uummata shaashiloon nabe eessadee ammas guyyaa tokko buleen lammata irratti hospitaalatti deebise achitti birriibba torba fudhatanii tashaashiloo manaa kennuu didi nan bo'aa. Raajiidhaan kan dawwala waaqayyoon naa kadhadhaan jedhan manaa kadhatu yeroo isaan kadhatan micaan fooyya yeroo immoo kadhannaan irraa siqumu micaa ulee nama qabu ija isaa waliin qabatu nama laalu midhaan hin nyaatu bishaan bichaadhu maal yaa waaqayyo naa kennitee kaateen natti gaabbite kennaan kunoo kennaa keeti kannaa kennessi kannaa guddisuussi maal yaa waaqayyo gaabbii nama kanaan jedha keessa koo inni abbaa manaa kooti beentee miti qoricha bashaala funaanii natti fida yeroo inni qoricha bashaa funaanii natti fidu ani isa qoricha caalu Yesuus Kiristoos qabadheera fudhadhuu bayi ani hin barbaadu jedha isa wajjin hin deebiin walitti kaanaa inni akkuma jedhu fudhatee narraa ba'a eeshedhe yaa waaqayyoon jedha yoon ba'e nan gunkuma yoon gale nan gunkuma isa dhumaa sattiinaan hospitaala geessu kana raajiidhaan dawwale yaa raajii hospitaala deemuufan jira waaqayyo kana dura buunaa kadhadhaanii jabaa deemi huntuu sirratti hin ta'u naan jedha nan deemne hospitaala nan dhaqee hospitaala lammaffoo dhaqeen hospitaala sana 800 baaseen akkabsiisee hoolota bu'ee jechuudha hoolota bu'ee galee bakka xiqqoo isheen hospitaala sana keessa jiru hin fooyya'e egaa hospitaala sana keessaa ba'ummoo micaan harkatti reenfatee nan galee lamaffoon galeetan roobii waliin amusii waliin jimaata dhufee nan kadhachiisee fi micaa kana wanta hudhee jiru jira jedhanii keessaa baasaniitu kophaatti na baasanii naa kadhatan micaan koo inni hudhamee du'arra gahee gaddina irratti ta'uu ka'e
waaqayyo du'aa jireenyatti naa jijjiire gadda koo gammachuutti naa jijjiire mucaa jira du'aan seexanni na baachisuu ka'e jiraataa na baachisee waaqayyoon na galateeffadha. waaqayyo firfinni guddaan na ta'u mee harka keenya walitti buufnee ammallee dabalee waaqayyo galateeffadhu. Yeroo sadaffaadhaaf gara hospitaala kan geessanii yeroo sadaffaa kana keessatti fayyuu hin dandeenye garuu yeroo tokkoof isa dhumaa gara waldaa fidanii kana booddeen fayyee guyyaa tokkichatti daqiiqaa tokkotti fayyisa waaqayyo. Mee isa fayyina laatu kanaaf ulfina laannu Yesuus.